jara keenya hoggaa soitan annama tokko mentioning goone osoo maqaa kiyya mention na godhuu baattanii kan mafirraa if dandeessanii haasoytanii bareeda. All right. Fatino, my phone is dying. I have only 3 minutes. Wanina ni Jubar Badu, Alaman Jubar Bada. Tokofa, Wani Kadiro Janef, he was there. Baka incidentino ga tahu. Achiture, Wada family nafis, Sidifim Basa J. Demi. Yo, Tabira Bulcha Ufune, yo, one Bulchafi, one Brayo is Nelali. Baka incidenti san Achiture. Family danis wanna kana anat wanta goda wanje san goda jirajib garu jibba fi arabsa wanni sun barbaachisaa miti kabira ammoo wannin juun Ustaz Hamza abwaanuma fi ati asibane dengadda ati iyyite sanif warra Somaalee gaagaama wanni TikTok irratti godhamu akka salphatti ilaalini sin jechuu kiyya gara badaas yoo deeme dengadda ati wanta asii jetteef sanif warri Somalian, they came out and they were Hamza once and see race over but Hamza let me finish. Ademsi Kenya Serimiti Kadiro namni Arab Sunjuru Kadiro namni jibbees hin jiru wanni si ajaa'ibu hoggayyuu hoggaa ijoollentu walitti dhufte waan isarratti rakkina fidu mootummaa irratti fidu biyya san irratti jeequmsa fidurra if eeggadhaa jechaa deemaa ture garuu at the end abaati girgiri ati fidu Dr. Ustaz Hamza TikTok kan irratti dachi wanni sossoosu way lafa irratti godhaa jirta Dr. Kiyya dhugaa keeti footoo Kadiroo uffatanii mootummaa dhiiga dhugaa jechuun sagalee waraabaddeetiin qaba san maal jechuudha. Sirri dhaamiti adeemsi keessan sirri dhaamiti kannen bakka kana qaceelchaa jettee yoo ni bareedaaf hin sinja si kabajna garuu wanni TikTok irra godhamu nam lamaani sadii saa ta'u continuously yoo ta'e jijjiiramanii fidaa waa lamaan kana jechuun wanni Kadiroo jennuuf amma atla magaalaan anitti jirutti Lawrence nam tokko yoo ta'e bulchaan Lawrence Fili commissionary polisa hundaatu itti gaafatama wanni Kadiroo jenne kaisammo daran goosisu achi ture bakka san incidenti roga family dhaafis waadaa seene umaa yaadina wanta jee kadeeme isa saniif foto walif fidanii dhiigaa fi kana sirriidhaa miti isa xureessuun sirriidha dalagaa bareedaa dalagaa jira yes dalagaa hamtuu wanni tun uumamte yes haqni si haa ba'u jechuun akkasii takka bareedinaa fi dalagaa isaa gaarii haasawaniin beekan dhiiga dhugaa jechuu malee. Hamza dubbattee gaataraatinya nufutu jirta bara. Ilaalla Hamza maaltu jira beektaa? Dhaabbadhu gaamayi. Dhaabbadhu Fatino kutak. No dhaabbadhu maayi dhaabbadhu. Gocha kirimaal feeta Fatino. Ni qabadhee bara Dooktara Taanaan Isee fi Laayyee fudhu Fatino. Dura wanni Hamzaan nu gaafatee gaafii nu gaafatee jira keenya haasooni. Laalaa isin gaafanneen. No ati baanu Hamza Hajiitiin baana. Gaafii Hamzaan Hajii nu gaafatee jira jechuu dura irratti. Taapikni amma booda irratti dhuftan kun baaba biraa nu neetan. We got last. Saniifuu ani dubbii tam irratti hin deebi'a. Hamzaan Hajii maalii fi koree karaa adda addaatiin sossootanii dhimma nasiyaa kanarratti jee gaafate. Akkasii Hamza. So nuti deebisaan keenya akka uummata as gubbaa justice for nasihaa jee deemu jirutti yoo agartanii. Anilleen si dirreeta. Wanni kun maal dirreeta? Ana qofa osoo hin ta'in nama hedduu kaas jala jiruu fi tiimiin taan achi sagalee taatu kaan achi sagalee taa Hamzaanis gamanaa taa kaanis biyya keessaa viidiyoo waraaba nama hedduu ifan ta'e ifan nu godhe. Sababni wanni kun ta'ee fi gizeenii fi Fadi Azad Mahi Jayiti Fata Jayiti walit dhufanii justice for nasihaa kana eegalanii maaliif dhufne gareen takka sandura amma maal godhuu turan sanuma duraahu Jawaar Khadir Jawaar kana bulchiinsisaa kanaahu hin taanee fi guutumaan guututtu hin fadhaniini buusuu fadhan isaa achirraa baggaruu maali Abiyyi deeggaranii PPirraa qooda qabanii mootummaa wajjin jiranii jechuu baggaruu khobumatti Khadir hin feene jibbiinsa akka reefu Ustaaz Hamzaan jeesanitti jibbiinsa san qaban Khadiriif walii galla sanii fi nuti kanaa wajjin akkamitti deemnaa yaada jedhurraa moggatti dhaabbannee jechuu
gama kaaniinis eega hunno ustaad Hamzaanu jee khadiiriin deeggaraa jee jiraami eega inninis khadiir kadeeggaru yoo ta'e dhimma kana nuti ifiifuu isa qeeqnee isa gaafachuu deemnaati akkamitti nama isaa wajjinis daleenee waan kana sagalee taanaa yaade jirra irraa gabaabbannee karaa nuti deemne kana kaa agartan kanarratti xiyyeeffannee deemu jirraa isiniin janna hawaasa murteeffadhaa dubbii. Assalamu maqaana dha'ee ilaalu ustaadni maqaana dha'ee dubbate hoggaa haasawinu hoggaa namni maqaa nama dha'ee dubbate maqaa saniif deebuu qaba fatiilleen sanumarra deebi'e yaaduma ustaadaa san qaba amma bakka kanatti waan adda ba'uu qabu jira bakka kana wanni adda ba'uu qabu Haran teetina fakkaata fatii ati dabarsee fi maahii fudhadhu akkasuma fakkaata. Maqaan adee dubbate maqaa bakka sanaa deebina sana. Laki. No, deega takka fudhataa turte tokko qabu. Lali qabbanaawa. Tokkoffatti jibba gaafa jettanii jibbi sun jibba akkamii lafa kaa'u qabdan. Kadiir Johar itti gaafatama nasiyaadhaa namni jalqaba qabu isa lafa Oromoo irratti kennuu irratti namni jalqaba qabu isa Kadiir bakka kanatti wanni isa hin tuquu qabnu isin ittiin jettan takkallee nu dalaguuf hin tiisu hin dalaydulleedha kun siyaasa ta'uu hin danda'u Kadiir nama dhimma obboleettii teenyaa dhoysaa malee takkaa gabba'ee website isaarratti takka maqaa dhuunfaa isaatiin Facebook irratti hin barreessiniitu eenyuun irra kaa'e mana dhiisnee deemnaa bakka carraa bakka mana keenya banannee akka ajaa'iba haasa'uu dandeenya akka ajaa'ibaatti Jaaltura waan takka guutaa kuyaa. akka ajaa'ibaatti haasa'uu Maqaan tuqamee tolchaa jettee. Jibbaan ni jira moo hin jiru? Jibbaan namni jiru. jibbii wannumma bakkummaan itti dhufuu hin jiru. Jibba wanni nuti irraa barbaannu hin jiru. Gaafii lafaa gaafachuun gaafii lubbuu namaa gaafachuun yoo jibba Kadiir Johar taate warri Kadiir Johariif dhaabbate dubbachuu danda'a. Amma obboleessi keenya warra nama buusuu barbaadus jeeti kaasee jira. Eenyu buusneeti eenyu kaa'u deemna. Nuti dhaaba siyaasaati. Nu paartii siyaasaa waan dalagaa sanirra jiru. Lafa keenya gaafachuun gaafa lafa teenya lafti lafa Oromooti jennu amma obboleessi keenya fatiin kakkana jiru kun dirree dhawaa Itiyoophiyaan beautiful Itiyoophiyaan city jee nama miidiyaarra kaa'aa ture. Gaafii lafaa tana qofa gaafannee jechuudha. Lafti tuni lafa Oromooti lafa Somaaleeti jaanii labsuun cubbuudhaa jenne. San qofa jaaniin dhiifne. Lafti tuni Oromoo namarraa fixee jaan. Nama Oromoo namarraa fixee jechuun fuuldura akka uummanni kun achirratti wal ajjeesuuf akeeytanii dubbiin kun sirraa'u qabaa jennee dubbanne. Gaafa sanirraa adda barru nu dhimma lafa keenyaatiif dubbate akka bookeetti isin malaafnaa jee Kadiir. Jecha Kadiirii fi jecha Abbaa Isaayyee wal bira keenyee laalle. Jecha Abbaa Isaayyeetiitu Kadiiriitu Abbaa Isaayyee rahamaadhaa jennee dubbanne anaatu abbaasee dubbate jalqaba jechuudha. Namni jechi akkas juusuun Abbaa Isaayyee irra Kadiir Johar hamaa miti jee akkatti hamaan ta'in as baasuu dandeessanii naayimuu dandeessanii jechuudha. Wanni jibba jaamu hojii dhuunfaa dalaguutti hin jiru. Fedhii dantaalee dorgommii aangoo irratti hin jiru. Dhimmi obboleettii teenyaa lubbuun isii haa baatu jennee gaafa dubbannu hayni namaa siyaasaa ole. Paartii siyaasaa qabadhaatii paartii siyaasaatiin abaloo haa bu'uu abaloo haa horuu jechuutti hin jiru. Nuti san keessaa qoodan qabnu. Hojii Kadiirii hojii Johar Mahammadii fi hojii gartee warri abaa'oodhaa dalaguutti hin jiru. Hojii hawaasni dalagu. Hojii hawaasni mirga fi gaafatu. Hawaasni lubbuu fi gaafatu gaafachaa jirra. Kana keessatti namni xalayaa takka barreessee obboleettiin keenya tana achitti ajjeefamte bakka inni jirutti duute. Bulchiinsa keenya jalatti namni du'e namni ji'in
itti gaafatama fudhatee dirqama isaa bahee yoo hajjettan taate qabxii guyyaa tokko kana jaalafa haayaa jechuudha badee. Tura galatoomii carraa fayyadee buni danda'amu futanne. Dubat. Okay, laalee wanta akka jira. Khadija Juwar dhiiga harka isaarra jira. Dhiiga harka isaarra jira. Hamza Shejaa dhiiga harka isaarra jira. Dhiiga harka isaarra jira. Maaliif deeggara Khadija Juwar waan ta'eef dhiiga obboleettii teenyaa Khadija Juwar harka jira. Mootummaa isa harka duute michiyyoon san jaalattanuu jibbitanuu wal sossobdoonu dhugaa waliin tana. Hanga isa deeggartutti wal bira kan jirti. Dhiigni isa harka jira isa ajjeesee miti. Dhiiga nu baasuu danda'u qaba. Akkam misala maqaa walii qabachiisuun gaarii miti Hamza mana keessatti. Maqaa walii mishin godina jennee. Nuti dhiiga namaa hin balleessine maqaa osoo wal dhiifne Khadiiruma Jawaar irratti osoo deemtanii bareeda akkuma duraanitti. Maqaa namaa hin dubbanne nama itti dubbachuu jiranii fi waan dubbachuu jiran sana akkamitti address godhamee nu hima. Laalee Hamzaaji. Milikata nu haayaa milikata sanii. Laali bakka kanatti waan takkaa jiru akka qajeelfamaatti mee. Tartiibaan haasawinu maahii haasawuu jirana fakkaata. Maahii raawusa. Taranta maahiiti please. Please taranta maahiiti. Maahii raawusa. Laalee waniin maqaa dhufu maal beekta Hamzaaji? Khadija Juwar hanga deeggaratti wanni wal sodaanuuf warra odeessuun hin jiru. Hamzaan Sheekh Jaabir dirree baafateeti Khadija Juwariin deeggara dhiigaa isa harka jira jettanii irraa gabbu'aa Cinaaqsaniif maarra nama jiru kantiibaa yaamne jedhe. Cinaaqsan namni jiru maabaraan du'u jira dachii takka irratti qophatti sun taane dimbara irratti namni wal lola gizee hundaa wasarra wal lolu jiranii ani immoo warra Cinaaqsaniif wanni hin dubbanneef mooraati jedhe dhiiga xiyyaa gannagamee jira dhiiga xiyyan haa xaawwadheetiin sanboota ka Cinaaqsan dhagee haa xaawwateera xiyya. Xiyya gizeen haa xaawwadheen hobboleen xiyyaa ka biraa haa xaawwadhii galee. Khadija Juwar dubbanne Khadija Juwar jimsa qabdani abonaaf Khadija Juwar gosaan golii daanaa deero xiyya isinun daraanaaf dhiyaata si gala. Garuu dhimma gosummaatii si miti. Dhimma dhugaa waan ta'eef akkan anaananee dubbachuu jiru. Micoon duutetuun hanga bakka inni bulchutti bakka inni dhaabbatu duutetti harka isaarra dhiigni jira. Dubbiin tokkummaan fidduu itti Hamza. Dubbiin tokko waa fidduu raayi ati dheengadda Somaaleef tuutu Amaarra nuuf xilaata jettee deebitee sharmaarkee as fiddee dhiifama goostee fi waan dila san ka goosite waan dalagamu jiru waan beenuu fi kan hunda anaananee dubbachuu jira. Dhiigni ganna kame san obboleettiin intala haadha abbaan kiyya naa dhalan silaa taate akka ati ammaan tana Khadija Juwariin deeggara dhiigaa rakkasaa irra jira. Injeenaa jettu kan hin jettu ture dhugaan jirtu tana jaalattanuu jibbitanuu liqimsa. Khadija Juwar mo parsaani rakkoo takka rakkaatu amma kudhan duraan biyyaa beeku nam beeku hin beeku dhuunfatte yoo akka gosaa deemne moo gosummaa walitti qabna ilma noolee tanaaf inni si galee garuu dhimma gosaatii miti dhimma dhiigaa dhimma oromummaa dhimma lafaa waan ta'eef ka anaanannee dubbachuu jirru garuu michoo obboleettii asirra fidanii maanzaraa lafaan dheessan baasa akka maanzaraatiitu dhiiga nama du'ee bazaa kana dubbatamuu qabu ture silaa hogguuniif dhiigni galee booda aboo Khadija Juwar haa galatoomu guyyaa duraa san itti dhagamee maanzaraa lafaan dhee arrammoo deebi'eetiti haqa michoo tanaa nu baasa jechuudha malee Hamzaa Sheekh Jaabir eegamu ajjala komattiin kofaltee maanzaraa inni lafaan dheef anaannattee dubbachuu miti maanzaraan zaa dubbatamu hin jirru maanzaraan boona fakkeessuu lafaan dha'uu fakkeessuu dandeenya sii galee fakkeessuu san Khadija jirru. Amma dura mucaa ganda booyyee Khadija guraagummaa itti barbaadu turte Khadija Juwar irraa cimeessuudha Hamzaa Jaarratti. Wal fakkeessuu jira maali? Yaa laal mucaa ganda booyyee Khadija guraagee godhuu turtan maaliif Khadija Juwar bilisa baasuuf Khadija Juwar nama poolisni ajjeese itti gaafatama maaliif poolisa waan hin hidhiidhiif waan ilmoos haqasii hin baasiniif Khadija Juwar dhiigni harka isaarra jira arraas borus iftaan isaa fi deeggartoonni isaa hundinuu hanga micoon tun hin beeynitti warra gadi hin teenyu Khadija Juwar immoo waa irratti dalagam jiru qabatamaan harkaa jira takka takkatti saniif irra fincaanu jira saniif jeeta kanaa kanaa jeeta kijaa kan nuuf jiru immoo sharmaarkeef kana fiddaniiti warra Khadija Ramaayaa laayitaniiti kan hunda akka dubbannu gootan sagalee laagaa agartee bukuu wal keenyeeti wal haqqisiifne malee osoo beenu Hamzaas dhisnee hunda dhisnee cal jennee deemu turre if dandeenye si galee garuu deddeebi'anii sharmaarkee fidanii shira yaadanii shira isaanii san gizee irra beeyne afaan meeffatanii dhiiga maarree na keessa jira dhiiga maarree Cinaaqsan himaan dubbane adeeroo duroo mooraatii yaan dubbada dhiirtii mooraafii dubbatti mooraafiitti itti gaafatamaa dhufa namuu wal beeka duutillee yoo dhufte mooraafii dhufti Cinaaqsaniif maallaqa kannee deemuun dhiirummaa miti adeeroo waliif kijibu bakka maallaqaas dhaabbachuu hin fadhu takkaas bakka maallaqaas dhaabbadde hin beeku sani dhugaan jirtu jaalattanuu jibbitanuu liqimsaa eenyu rakkina immoo dhuunfatti agartee namni Khadija Juwar qabu rakkina mataa isaati an Khadija Juwar dhiiga kana waliin nafise dhiiga kana booda addaa baana wanni waliin qabnu jiru ooyiruu takka walitti qabnu waliin jinaa kaafannu wajjin nyaannu wajjin dhuyuusii galee
Turam rarokin ka ba mirgasa rakin sa ka gaftu gafata ani mo rakin raga digo bleti guyana kan boda assalamu alaikum il madira khijajeti jala khaba jaw jira da ci barbada takara madana bi yede mu mi jefatu an khadir jarin de gar mazara in la fande haka khanna fi marre afami be fatu in dala ay saram digo bleti sani sila gafatu batani sila arantan du bintan tatu by the way khadir johar ni be khawaya ulantumma sera nuti tumu tre bara sirra motumman gizeeni fi rakkoon takka magaalaa takka keessatti gizee taate mootummaan istiraakchara qaba. Olaantummaa seeraa jechuun waan namni haaree heera tumatuu miti bar heera mootummaan haayisan namni tokko gizee magaalaa takka keessatti bifa saniin akkasitti ajjeefame tan duraan duraa bulchiinsi magaalaa Dirreedhawaa gabbaheeti hawaasa san tasgabbeessuudhaaf taateen abdii booruudhaasu waan ta'uu hin qabne magaalaa Dirreedhawaa keessatti taatee kana ni hambisna wulii ta'uu hin qabdu isinillee hawaasni tasgabbaawaa maatiin asiyaatiif illee jajjaba imaana hawwinaaf jee silaa tasgabbeessuu qaba ture sani bar mootummaan ya mangistaawii aqaam hagayni sun sani bar sani tiimuu turree bar nuti hawaasni abdii boruurraa buqqee maatiin nasiyaa lafa isaanii gubbaratti haa deebi'anii nagaya waaraa haa arkatanii jechuun humbar afaan addunyaan haasottuu bar by the way nuti Khadir Johar looyeraa fi ashkara qabaachuu isaan dhageenyee bar nuti mootummatti yoo mootummaa ta'e mootummaa yoo ta'e akka mootummatti deemee akka mootummatti haasawee malee ganda keessa dhufee beezmantitti isi wajjinis haasawaa suni lakatii keenyaa miniti nuti mootummaadha kabajaa itti godhu jirraa beekaa kalammadaa maali luk nuti guuza baane maatii nasiyaadhaaf arrallee borullee iftaanillee so sawwaan ta'eef jecha dhimma karraa qabu maatii nasiyaati maatii nasiyaa akkuma ballama seenee fi jalaa shawwadu jiru sanitti agartee hin shawwadiniiti ati mootummaadha akka mootummaa ta'e jenneetii deemne by the way tiktaak gubbaratti namni akka bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaatti tiktaak sodaatu hin jiru rabbiin magaalaa Dirreedhawaa bu'a bulchiinsa Dirreedhawaadha tiktaak beekaa kana maaliif jenna gaafa kaan micoo shiita xiqqeessite ja'anii tiktaak gubbarraa miti ijoolleen foon kiiloo takka fudhattee kutte son isaan arshii gubbaa dalaganii tiktaak gubbarra jiran dhiba ijoolleen amaaraa sun so do not underestimating godina nuti gizee hundaa'u bakkitee hawaasni keenya jiru bakkitee hawaasni keenya walitti qabamu bakka hunda TikTok rabbii nama Itoophiyaa hundaati kun sheeru chuuru akkasitti beekaa ara TikTok fayyadamaa isin TikTok waa hedduu takka godhaa TikTok hin qabu jechuun kun xiqqeenya genereeshina kanaaf dhaamuu jirtanii akkasitti hubadhaa tan maayyiidhaa tan dabartee jirti look by the end of the day nuti ilmaan abbaa takkaa ilmaan haadha takkaa tanurraa duute Oromoo guuturraa duute nasiyaa hin beektanii barisin hin beektanii bar nasiyaa maatii nasiyaa hin beektanii bar silaa beektanii mooraalii hin qabdan teessanii arraan tana nama dhuunfaa takka mootummaa kutu mootummaa galu mootummaa magaalaa Dirreedhawaa hallayyaa ka'ee biraa deemu sabboonummaa xargee arrabar magaalaan Dirreedhawaa nama takka keessiif dhaabbatu hin qabdu banni beektanii sababa kabajaboo keenya Khadir Johar rabbiidhaa miti beekaa malaayikaadhaa miti ilma namaati obboleessa keenya dhimmi isarraa qabnu miti dhimma dhiiga obboleettii teenyaati dhiiga obboleettii teenyaa hai nuti karaa dheeraan deemne nuti yeroo vaayilensii haa caccabsaa gisee jan isin dhorkuun turre gaafa diina abaluuti jettan nuti bar teenyee taa isin jedhu turree bar bifa seeraatiin bifa heeraatiin magaalaa Dirreedhawaa keessatti borullee agartee yoo taateen fedhe taate hawaasni keenya ka'ee mirga isaa gama nagayaatiin gama tasgabbiitiin haa gaafatu jedhu jirraa bar kanaa ala mootummaa kamtu namatti himamee akkana jee nuti bar takkaa vaayilensii piriishin goonee bar sababaa keenyaa bar Somaaliilaan dira nam takka illee bar hin gallee bar hin gaaga'amne hin hidhamne bar baayihoon magaalaa teenya magaalaa Dirreedhawaa keessatti hawaasni keenya mataa isaa ol qabatee akka deemu oromummaa isaatiin akka boonu oromummaan akka daraartu akka hangaatu nuti bar sanarratti hojjetaa jirraa bar. Anzaamoota maaraaf kan yookiin maaraa nagaju jiraatu please. Galatooma laal munaafiqummaa nama keenyaa agartee. لا namni Hamza, keenya dhumu Dinoon. jiraa jeebtiiti Dinoon. bika biraatti asirraa Maaraan ollaa kunis keessanirraa kan eegalaa maayii kaachaatiiti ummata keenya agartee warra Somaaliyaa keessa jiru warri ficcisiisu jiru warra as gubbaarra bahee ollaa keessanirraa eegalaa warra jechuu jiru warra caccabsaa beeysaa warra jechuu jiru kanaatutu kana uumu jiraa jechuu wanni uumamu jiruufis wanna lama takka karaa kanaanii maallaqaan aksasa uummatarraa maallaqa itti guuran harkannaa jaaniititti karaa kanaan eegalan lammeeysaa agartee mootummaa kana rabshaa biyya sanarra keenyeetitti elekshina kana dabarsinaa fi jechuudhaani ergama fudhatanii waan kana hojjechaa jiran agartee sadeeysaa agartee
kasadee isaatis maali seete gaafa obboleettiin teenya duutu san yoo muciyyoo tana naaf hin dhiyeessine waan isinirratti ta'u waan muciyyoo tana irratti ta'u ni agartanii nuun jee akkas jechuun maal jechuun muciyyoo tana ajjeesisiisuu barbaadde moo muciyyoo tana hiisisuu barbaadde moo muciyyoo tana dhabamsiisuu barbaadde gaafiin ati gaafattees irrelevant dhugaan lafa taa'u kasii ergatee ni beeka agartee quba qaba achi ture akka isin itti duutee fi maal irratti akka duutee fi waan isin duuteefis ni beeka agartee muciyyoo sayyoo naan dhiyeessine waan irra dhiyaatu agartu nuti qiyaamaa ati qabdu san haadee irraa hiikadhu jenneeti si dhorkuu turre nambara siitii fi waa hunda siitu si beekaa si dhorkuu turre maal irraa qabde yoo dandeesse sagalee ta'uu fi dandeessuu baattu irraa maquudha kabiraa takka illee nu wanni si hayyamu takka hin jiru agartee ati as baatee ana kana tiktaakiin gizee ati dubbattu faayidaa qaba gizee namni biraa dubbatu immoo faayidaan qabu mi gizee namni asirratti hojii hojjetu faayidaan qabu gizee ati immoo asirratti hypocrisy munaafiqummaa as gubbaa irratti ooftu ammoo ni hayyamama hogaasan wanni dalagammi amma ni dalagaa ka afuree isaati amma iskaniisitti doo wanni ati fiddee as gubbaa irratti sharmaarkee asirratti dhiifama goosistee fi maal jette dhugaa dhiifama gaafatu baggaruu Feesii miidiyaa Oromoo irraa ka'uu qaba dhibbatti ka'uu qaba. Lammeessaa namticha Oromoo hin tahin ka Somaalee tahe Oromeessitee as gubbaarra fiddee as gubbaarra oofuu turte jechuudha. Mucaan gaafa inni rakkina keessa seene san maa eenyutti iyyate? Ugaasitti iyyateetiti kadiiroo ati ammaan tan lallabduuf kana cidhaan qabee dalagaarra deebi'e. Cidhaan qabee rarraaseenii dalagaarra deebi'e kana. Kana namni hundinuu ni beeka. Gaafii kana isa gaafannaan hangam takka alaanalee dachiirra gangalachuu ture nagarre. Deebisaallee irraan eegganneen. Akkuma inni bikka san isin gubbaa irratti fi nama 3,000 gubbaa irratti hubatuu fi wanna san jee. Agartee kaan nuti karaa nagayaatiin asoo isa hin tuqin karaa nagayaatiin gaafachuu turreen. Wanni inni godhuu qabus waan barbaachisus karaa nagayaatiin gaafachuu turre. Ati ichi siixeetiiti sagaleen tahaa fi maarreen tahaa fi isii gaafadheetiin sagalee tahaa jetteetiiti ummata qawwee qabatee mooraa isaanii keessatti guyyuu taa'ee qaba'u achitti masruuftanii jetteetiiti gabbaatee dubbatte. Kun hundinuu dhiiga obboleettii teenyaa dho'isuufi malee dhiiga obboleettii teenyaatiif dubbachuu miti. Oromummaan si dhagahameeti miti. Wanni atii fi bulchiinsi magaalaa sanii godhu jirtan sabboonummaa magaalaa san qabdu irraa mulqu jirtan gadaamee isaa qabsoo Oromoo gadaamee isaa aadaa Oromoo gadaamee isaa artistii Oromoo keessatti waan kana ka hojjete atii fi isa itti gaafatamtaniis hanganumaan jaa galatoomaa. Aleksi Taayee digisa kaanu. Yaani dubbata dhugaan jirtanuma namuutu liqimsaa Alex furadu carraa fette baddo. Ayyee galatoomaa dubbiin ni ciccimti. Nama dubbii jajjabeessu. Aleksi kun eegama dubbii gara Sanuu Hamzaan warra argeetti dhalatanii malee kannaan jiru. Usbo Ani kanas isiniin jechuu barbaade ol buusee maayinaa irra bahu. Bachaa jirtan wanti si walitti qabee dhimma obboleettii keenya nasihaati. Waan dubbattan gaafa dubbattan illee ajandaa sana keessaa baay'een bayna individuaalii irratti xiyyeeffatina jechuu barbaadeetanii inni kan biraan nuti wanti kana maali haqa nasihaa gaafachuu kana kan ganda tokko qofan godhina sheeppiin godhina ganda tokko qofa keessatti akka Oromootti haqa si gaafachuu qaba. Gama biraatiin deeggarsi warra cinaaksan irraa buqqaaniif godhamus Oromoo hundaa ammachiisuu qaba. Dheengaddas isinitti meeraa. Inni kan biraan immoo dhimma amma komii amma kaasaa jirtan irratti magaalota federaalaan bulan fakkeenyaaf Finfinnee afudhan barattoota mana barumsaa irratti gaafa girgirriin ka'u gaafa namni tokko miidhamu dhiigu yookaan fan akkatamuyyuu gadi ba'ee ibsa kenna bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Lukaan jirsaadha. Magaalaan Finfinnee magaalota federaalaa bulan keessaa tokko. Sii beeran. Bulchiinsi magaalaa Reedowaa harka bulchiinsa magaalaa Reedowaan jiru. Of ta'ee yookaan ofitti amanamummaadhaan waan tokko murteessuu hin danda'u. Wanti isa dhorkuu xaxaa gama federaalaatiin jiru waan ta'eef
Kadir Juwaar ofii isaatiif aangoo isaatiin kana jedhee ejjennoo mataa isaa baasuu hin danda'u. Garuu akka kantiibaa magaalaa sanaatti, akka bulchaa magaalaa sanaatti gaafa namni tokko miidhamu, gaafa rakkoon tokko uumamu gadi ba'ee sooshaal miidiyaadhaan haa ta'u, maas miidiyaa yookaan miidiyaa mootummaatiin haa ta'u, bakka akkanaatti rakkoon akkanaa uumameera. So namoonni rakkoo kana uuman seeraan akka hordofaman federaalli illee ni hordofaa jechuudha. Kanan goone Kadir Juwaar nuti taajjabnu lubbuu namaa bade tokko keessaafuu walitti bu'iinsa sabaaf sablammii gidduuti rakkoo uumame irratti gadi ba'ee rakkoo sana irratti ibsa kennuu danda'uu qaba. Aangoon sun haa haftu lubbuu namaan caaltu waan ta'eef. Namni akkasii miidhameera walitti bu'iinsa akkasiitu uumamuudhaaf deema. Walitti bu'iinsi kun immoo rakkoo akkasii uumuuf deema waan ta'eedhaaf mootummaan federaalaas kanarratti tarkaanfii fudhachuu danda'uu qaba, nu deeggaruu danda'uu qaba. Namoonni yakka kana hojjetan seeraan gaafatamuu qabu jedhee liyyuu yakka sana uume. Warra Aleksii de foggoroo kana muutu. To'annoo seeraa jala akka galuuf mootummaan federaalaas akka deeggaru hawaasni illee sagaleedhaan akka bira dhaabbatu gochuu danda'uu qaba. Ati maaltu singee warra ja'u jira? Garuu hin goone kan. Konfidensii isaafaa jechuudha. Inni kan biraan wanti lafarratti hojjetama, miidiyaa irratti hojjetama wanni jedhu kun waan kijibaati. Waan lafarratti hojjetu mootummaa waan lafarratti hojjechuudhaaf deemuyyuu ol bahee miidiyaadhaan namatti madurse. Wanti hojimanii godhanii hojjechaa jiran immoo waan namoonni miidiyaa kanarra jiran beekaa haa ta'an, wallaalaa haa ta'an, fedhan haa baratan, fedhan haa wallaalan, gama sagalee waliif ta'uutiin, gama deeggarsa walii gaafachuutiin waan namoonni tiiktookii fayyadaman, feesbuukii fayyadaman dhiibbaa gama miidiyaatiin jiru ilaalaniit rakkoo sana furan tuffatamuu hin qabu. Sagaleen nama tokkooyyuu vaaluu qabaachuu qabu. Asirratti abbaan fedhe 12 haa baratu, 2 haa baratu, vaaluu qabaachuu qabu. Zeeroodhaan baay'isuun hin ta'u walitti cafallaqanii. Kanaafi walumaa galatti isin gaafa dhimma nasiyaa dubbattan gara individuaalitti hin deebisinaa. Ustaaz Hamzaan yoo dogoggore yookaan Hamzaajii yoo dogoggore kana dogoggorteetta kana sirreeffadhu jedhaa wal sirreeffachaa ajandaa sana keessaa akka hin baane ammoo Oromoo hundaa akka hammatu gochaa deemaa. Isa likkiritti himamuu qabus aangoo waan biraa lubbuun namaa waan biraati. Waa'ee haqa gaafachuuti waan ta'eedhaafi kun akkasittiin ilaalamnaan boru qonnaan bulaa keenya hundatu buqqa'uudhaaf deema. Nuti rakkoo Harargee dhaga'uun feenu bakka biraa jiraannu magaalaa guddaa jiraannullee Harargee wajjin nyaannee dhugneerra. Seenaa guddaa waliin qabna bakka guddaa nu biraa qabu waan ta'eef warra miidiyaa irraa miti warra lafaan baana kanuman siniin jedhaa yoon dogoggore na oolu kolcha. Galata dhuguma jirtu lafa keessa galatame. Tole carraana kan nu dandeessaa amma taran.